Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Ashama harkafuun akkam jirtu daawwattoota chaanala YouTube Abduu Oroo jala jirtanga bakka jirtanutti nageenyi kos naagaa usniin jedhee har'a keessan agarsiisuga Safaricom irraaga intarneetii saffisa hin qabne yookaan immoo intarneetii saffisa qabu daataa ka torbii takkaa yookaan kabaatii akkasuma ka guyyaa haala kamiin haala isin bitachuu dandeessan jechuudha. Namoota Safaricom sim kaardii qabuu fi daataan gubbaa kanarraa illee hin ifne jechuudha. Gubbaa kanarraa daataan isin ifuu yoo dide haala kamiin haala isin ibsuudhaan intarneetii fayyadamuu dandeessan jechuudha. Akkasuma data dhaabbata ka ta'e takka yookaan ka dhaabbata yoo isin maaluu itti fayyadamtan viidiyoo feetan daawunloodii gootanullee hamma barbaadde itti fayyadamtan ka isin jedhaa dhumuu hin dandeenye gaa haala kamiin haala bitachuu dandeessan jechuudha. Gatii rakka isaanii keessin intarneetii saffisa qabu takka itti fayyadamuu dandeessan jechuudha. Safaricom irra seenu aanni fayyadamtu akkasuma MP saalaalee bitachuu dandeessu jechuudha. Hamma keessin agarsiisu gaa karaa isin kaardi Safaricom irraa yookaan isin agarsiisu awwala chaanalii kana subscribe godhaa namoonni subscribe hin godhin viidiyoo eegala sira maxxansuu dhiisee tureera. Chaanalii kana gaa subscribe gochuudhaan subscribe godha video like tuqran eegala isin jedha akkasuma namoonni hedduu like hin tuqtanu video like tuqa waan akka isin irraa hir'isu awwala sim kaardii gubbaa kanarraa data isiniif hin dhimne Safaricom sirreessuudhaaf yookaan immoo Itiyoo Telekom ta'es Safaricom ta'es yeroo inni gubbaa harraa ifuuri dagaa setting bilbilaa kaara seenuudhaan maal gootu setting daga seentanii connection bakka jedhe bakka awwalaa tuqudhaan gaa achirra yeroo isin tuqxan kana isin baasa mobile network kaje kaa tuqudhaan mobile network dha eega tuqxanii gaa asirratti gaa access point name bakka jedhu kan tuqxu jechuudha. Access point name jechuun akkasuma ka data itti dalaguma asirratti yeroo isin boodi duga addi isin baa fakkeenyaaf yoo diqata intarneetiin awwala saffisaan isin hin dalagne isin dalaguu danda'a. Awwala gaa yeroo isin haala kanaan irra gasseenta fakkeenyaaf haala kanaan intarneetiin gubbaarraa ifee hin jiru jechuudha. Amma haala kanaan yeroo irra seenu gubbaa kanarraa ifee hin jiru jechuudha. Kanaafuu ibsuudhaaf gaa intarneetii kana gubbaa kanarratti ibsanii itti fayyadamuudhaaf gaa sim kaardii eega filattanii kaatanii sim kaardii lammaffaa ta'u tokkoffaa ta'u eega filattanii asirra keessin tuqxan addi bakka jettu gaa tuquudhumaan bakka kanatti maqaa sim kaardii sanaa barreessitu jechuudha. Maqaa sim kaardii intarneetii itti fayyadamuu barbaadan jechuudha. Maqaa sim kaardii sanaa barreessuudhaan okay eega gootanii kaatanii haala kana APN bakka jettu kaa tuquudhaan gaa ammallee maqaa sim kaardii yookaan immoo MMS jechuun dandeessu jechuudha. MMS jettanii yoo isin barreessitan waa takka ni fudhata akkasuma yookaan immoo Safaricom jettanii barreessuu dandeessu jechuudha. Haala kanaan eega barreessitanii haala kanaa isin baa gubbaarraallee isin ifuu danda'a jechuudha. Namoota neetworkiin gubbaarraa isin ifneefan isin agarsiisaa jira jechuudha. Hamma kabraa keessa isin agarsiisu gaa data ka torbii yookaan ka guyyaa jechuudha. Ka dhaabbataa ka ta'e maallaqa xiqqaadhaan keessa ergachuu dandeessan yoo isin viidiyoo maaluu dhaggeeffattan kan isin jaadhumachuu hin dandeenye torbii takka jechuudha. Maallaqa meeqaan bitamaa fi haala kamiin kan inni bitamuu isa jedhu isin agarsiisaa jechuudha. Kana bitachuudhaaf akka torbii yookaan ka guyyaatti fayyadamuu barbaadan sa'aatii 24 yookaan torban takka yookaan baatii takka Safaricom irraa yookaan immoo MP irraa bitachuu kan isin dandeessan asirra seenu aanni bilbiltuu jechuudha. Haala kanaan urjii 77 masraalee ka'uudhaan gaa dhaabbata yookaan immoo bakka sim kaardii Safaricom sanatti dabaluudhaan sim kaardii eega filattanii asirratti isin baasaa lakkoofsa lama tuqxu yookaan immoo intarneetii fi ergaa gabaabaa kan jedhu kana lakkoofsa lamatti isin eega gootanii haala kanaan gara fuulduraa isin oofaa intarneetiidha kan isin bitachuu barbaaddan miti intarneetii irra gootu jechuudha. Intarneetii kan gootanii gaa asirratti inni isin hubachuu qabdan lakkoofsi tokko kan guyyaa kan jedhu lakkoofsi lamaan kan torbaniiti kan isin gaafatu isin kana hunda dhiiftanii maal gootu lakkoofsa afur jechuudha. Ka dhaabbataa ta'e kan bitachuu barbaadan lakkoofsa afur maal jedhaa unlimitedidha. Lakkoofsa afur tuquudhaan gara fuula duraa eega dhuftanii yeroo qilleensaa yookaan immoo kaardii sim kaardii keessaa ka qabdanu birriidhaan bitachuu barbaaddu immoo karaa MP isaatiin bitachuu barbaaddu isin gaafata jechuudha. Yoo sim kaardii irraa qabaatan lakkoofsa takka tuqxu yoo MP irraa qabaatan lakkoofsa lama jechuudha. Garuu baay'ee wal gataa fakkeenyaaf lakkoo tokko ogguun tuqu sim kaardii irraa yookaan sim kaardii irraa bitachuu barbaadedha yoo fakkeenyaaf lakkoofsa tokko yeroo tuqu gatii isaan agarsiisa jechuudha. Kan sim kaardii irraa kan isin bitattan fakkeenyaaf ka guyyaa jechuudha. Asirratti maal jedhaa ka guyyaa takka qarshii 100 ka torbanii qarshii 600 isin jedha jechuudha. Akkasuma ka ji'a kan hin daangeffamne intarneetii daangaa hin qabnedha gubbaarratti ni agartu. Ka guyyaa takka qarshii 100 akkasuma ka isin sa'aatii 24 dhumaa ka torbanii qarshii 600 isin jedha jechuudha sim kaardii irraa. Ka ji'a qarshii 2000 isin jedha jechuudha. Hamma gaa duubatti deebi'ee isin agarsiisu mee ammas fakkeenyaaf Garsaa intarneetiidha kan isin bitachuu barbaadan intarneetii kana kan bitachuu barbaadan unlimited yookaan immoo hin dhumanne hanga sa'a sanaatti hamma har'a yoo sa'aatii kana bitattanii bor hanga sa'a kanaatti kan hin dhumanne jechuudha. Har'a kan yookaan immoo ka torbii yoo bitattan torban har'aatii gaditti kan hin dhumanne jechuudha. Akka feete itti fayyadamtoonni isin jala dhumachuu hin danda'u jechuudha. Ka awwala isin agarsiisa sim kaardii irraa waan ta'eef sim kaardii irraa yookaan amma isin agarsiisa ka'ee hamma lakkoofsa lama tuquudhaan ni deemtu MP irraa jechuudha. Haala kamiin akka bitachuu dandeessan ka daangaa hin qabne gatii isaallee asirratti madaaluu dandeessu jechuudha. Kan mooyyaasa jedhuu fi akkasuma gatii isaa kan isin irraa bitachuu dandeessu asirratti murteessaa jechuudha. Asirratti ka guyyaa takka kan hin daangeffamne sa'aatii 24 keessatti fayyadamuu dandeessan birrii 85 dha jechuudha. Ka lammataa immoo qarshii torban takka
qarshii 500 kan isin bitattan qarshii hedduu irraa isin hafaa jechuudha kaji'a akkasuma qarshii 1,700 isin jira kanaaf intarneetii M-Visa yookaan immoo Safaricom irraa karaa kamiinii kan isin bitachuu dandeessan M-Visa banachuudhaan gaa intarneetii kana bitachuu qabdu isin jira hundi tanii silaa bitattanii faayidaa guddaa qaba birii hedduu irraa isin hafuu isin danda'a yookaan immoo irraa isin hafuu danda'a kanaaf M-Visa yoo banachuu hin beekne namoonni yoo banachuu hin beekne jirtanu akkasuma M-Visa banachuudhaaf gaa haala kanaan kan isin banachuu dandeessanu kanaafuu M-Visa kana banadhaatii irraa fayyadamaa isin jira akkasuma akkuma Itiyoo Telekom yookaan Teelebirrii ta'e M-Visa illee haala sanaan sim kaardii jiraatii wal quunnamsuudhaan haala kanaan banattanii itti fayyadamuu dandeessu intarneetii saffisa qabu haala kanaan itti fayyadamtu barnoota kana keessaa gaaffii qabaattan komentiin akka isin jedha viidiyoo kana gaa laayikii tuquu hin dagatinaa namoonni sabskiraaybii hin godhin sabskiraayib gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaa isin jedha yeroo dheeraaf viidiyoo gara torbii 3 ta'aadha chaanala kana hin maxxansine chaanalii kan keenya namoota hedduu bira akka ga'u viidiyoo keenya sheer godhaa isin jedha hanga itti kutaa itti aanu walitti dhufnutti nagaan tura.